Jimaa Harargee irratti maaltu hojjetamaa jira? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ashama harka fuunee ilmaan Oromoo guutuu addunyaa irra jirtan akkam nagaa jirtu. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanala Mahadiitu kana dhuftan hundi keessan chaanala kana subscribe, like gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Akkuma beekamu gaa waa'een jimaa kun erga akkana tahuu jalqabee arra yookiin kaleessaa miti waggaa 3 waggaa 4 caalee jira jechuudha. Akkuma beekamu yeroo ammaan tana jimaa irratti maaltu hojjetamaa jira? Eenyutu shira kana xaxaa jira? Waan jedhu namoota baay'eedhaaf dubbiin kun hin galle. Gariin ammoo jimaan halaali jedha, gariin jimaan haraami jedha. Wanti hojjetamaa jiru garuu kanaa miti jechuudha. Maaliif warri haraamii fi halaali jedhus ajandaa san ummata harkaa balleessuudhaaf ja'an malee yeroo ammaan tanaatti jimaa irratti maaltu hojjetamaa jira waan jedhu gaafii takkaa fi lama kanin isiniif ifomsu ta'a jechuudha. Yeroo ammaan tana jimaan keenya daldala keessaa bahee jira yookiin ammoo baay'ee rakisha tahee jira jechuudha. Akkuma beekamu qotee bulaan waggaatti yeroo 2 oomishama jimaan hundi keessan akkuma beektanii karoobaa jechuudha. Kamasno ammoo ji'a 3 ji'a 4nis oomishamuu danda'a waggaatti yeroo 3 yeroo 4 jechuudha. Maaltu garuu yeroo ammaan tana jimarratti hojjetamaa jira? Akkuma beekamu qotee bulaan jimaa kana qabeenya kiyya je'eeti itti laffe'ee ka'asiin gahe mootummaan ammoo abbootii qabeenyaa saba biraa waliin ta'uudhaan daldaltoota jimaa warra duraanii daldalan taphaan ala godhee jira jechuudha. Daldala keessaa isaan yaasee jira. Akkamitti jedhana gaafadha. Akkuma beekamu qaraxni jimaa duraan jimaa kiiloo takkarratti haga doolaara takka doolaara 2 ture biyya alaatti yeroo ergattu jechuudha. Mootummaan amma akkam godhee ofiisaatiif waldee ijaarratee daldala kana keessa ofiisaatiif galuudhaaf jecha maal godhe jimaa kana gara doolaara 8 doolaara 10tti jechuudha. Doolaara 8 bakka takkatti itti dabalee doolaara 10 godhe qaraxa jimaa kiiloo takka jechuudha. Duraan kiiloon takka doolaara 2 yookiin doolaara takka turte biyya alaatti yeroo ergattu yeroo mizaantee ergattu jechuudha. Kanaaf yeroo ammaan tana ammoo maaltu ta'e mootummaan ofiisaati yeroo barbaade abbootii qabeenyaa wajjin daldalachaa jiran sanitti bilbilee akkam godha akka barbaade jaraaf yoo barbaade gaxirrasaa yoo barbaade olkaa daldaltoota xixiqqaa ammoo warra dhaqee qotee bularraa fuudhee jimaa kana naggadu hunda isaanii daldala keessaa yaasee jira jechuudha. Akkuma beekamu gaa namni haareenyi hojii takka yoo jalqabe maamila baafachuu barbaada wantoota adda addaa godhuu barbaada. Daldaltoonni duraanii yeroo ammaan tana abdii kutatanii daldala jimaa keessaa bahanii jiru. Akkamitti jimaan duraan biyya keessatti kiiloon takkittiin qarshii 3,000 2,200 akkuma gabayaa laalaniiti kan ture jechuudha kiiloon takkittiin. Yeroo ammaan tanaa garuu kiiloon takkittiin qarshii meeqatti gurguramaa jirti? Kiiloon takkittiin jimaa arra qarshii 200 qarshii 250 350 haga 400 jechuudha ol aanaan. Kana kan godhaa jiru eenyu? Daldala jimaa kana keessa erga mootummaan kun harka galfatee yeroo baay'ee wanti kun irra deddeebi'amee godhamaa ture. Akkuma beekamu gaa simintoo irratti maaltu hojjetame? Kana ni beektan hundi keessanuu isiniif hin himu. Simintoon duraan meeqa turte? Amma ammoo meeqa jirti? Jidduudhaan ammoo qarshii meeqa turte? Simintoo akkuma beekamu hogganuma mootummaa naannoo Oromiyaa an obboleessa Shimallis jee namnummaan duraan aangoo achi keessa turetu maqaa isaatiin baafatee simintoo naggadachaa ture jechuudha. Ammallee namni daldala jimaa kana keessa galee waan akkanaa hojjechaa jiru eenyu? Hiriyootuma Shimallis. Nama biraati miti jechuudha. Hiriyootuma Shimallis Abdiisaatii fi abbootii qabeenyaa saba Somaalee, saba Amaaraa, saboota adda addaarraa abbootii qabeenyaatu waan kana hojjechaa jira. Abbootii qabeenya Oromoo ammoo waan kana keessaa facaasanii jiranii jechuudha. Kanaaf duraan jimaan halkaniif guyyaa kaffi'amaa ture. Ijoolleen Oromoo warri nama beektu warri bakkoota adda addaatti deemtee bittu waan kana keessatti kasaaraa malee faayidaa argachaa hin jirtu. Kanaaf daldala san dhiisanii keessaa bahanii jechuudha. Warroonni halaalii fi haraami jedhu waan kana irratti adda baafadha. Jimaan halaal ta'us haraam ta'us kun dhimma keetii miti. Waan si galchuu hin qabdu ati.
maaliif kuni qotee bulaan keenya waggaa meeqatti laffeeti arra eessaas baatanii halaalii haraamii akkasii jettan ustaazonni xixiqqoon keessattu gaafa dhayxanii Harargeetti barattan san maaliif jimaan kun haraamin jeena arra ol kaatanii maaliif halaalii haraamii akkasii yoo akka ummata kanaaf sagalee ta'uu dadhabdaniiti kaleessa dhuftanii isaanirraa barattanii jimaa san gurgurameeti ka isin nyaataa turtan jimaan sun gurgurameeti jechuudha ka isin dhuftanii ilmi achitti barattanii deemtan arrammoo gadi baatanii jara saniif sagalee ta'uu dadhabdanii jimaan haraami jimaan akkasi jimaan akkana jechaa jirtu kuni waan baay'ee isin taajjabaa jirra hundaafuu rakkoo hin qabu nuti dhalattoonni Harargee qoftiyyuu waan keenya deeffachuudhaaf gahaadha nama biraa hin kadhan maaliif miidiyaas yoo taate paawara jimaan qabu isin hundinuu ni beeytanii masgiida jaarra yoo jaan ummanni Harargee arra daqiiqaa takka osoo hin gahin maaliif qabeenya isaanii qaban jimaa isaaniitiin daqiiqatti waan barbaadan guuttatan akka Itoophiyaatti gaafa gargaarsaatis yoo ta'e gaafa ilmiitis yoo ta'e gaafa waa hundaatu namni Harargee dursu hin jiru Harargeen jimaa qamaateet gaafa afaan Oromoo raadiyoo cabsa jaansan akka afaan Oromoo raadiyoo hin cabsine ummata Oromoo kanatti agarsiifte jechuudha afaan Oromootiin sirbuun hin danda'amu jan Harargeen jimaa qamaateet afaan Oromootiin sirbitee isin garsiifte afaan Oromootiin dubbachuun orgatan Harargeen jimaa san qamaateet afaan Oromoo dubbattee atiyyoo arra akka of taate ofitti boontu si goote jechuudha kanaaf ati jara kanaaf arra sagalee ta'uu dadhabdeet ol deebitee ummata kanatti shira xaxaa jirta nuti durattuu ni beeyna eenyu akka shira nu xaxus eenyu akka nu jaalatus eenyu akka nu jibbus maaliif dantaa isinirraa hin qabna nuti isin dura fagaannee jirra jechuudha waggaa meeqa isin dura fagaanne waggaa meeqa waan isin arra nutti himtan kanaan alaabaa bareedduu isin arra kanatti argitan ta Oromoon guutuun arra kanatti gadi baateetti hin dhaadattu kan Harargeen jimaa qamaateetti isiniif hojjette mee yaaduma Harargeen burqisiiftee isiniif asbaafte kana arra isiniyyuu maalumatti hojjechaa jirtan kana ni beeynaa jechuudha la ummata warra qabsoos yeroo san hoogganaa tures warra artistootaatis warra maalis maaluma akka Oromummaan tun irratti hojjechaa turte ni beeyna kanaaf gadi bahaa sagalee nuuf ta'a isininis hin jannu isininis jechuuf hin teenyu yoo beeytan ofii keessaniif ummanni kun haqa nurraa qabaa gadi baanee sagalee taanaaf yoo jettan gadi bahaa sagalee taaf yoon immoo hin barbaannu jettanis ummanni kun isin hin barbaadu ummata isin dura fagaateedha ummata Harargee jechuun ummata jaalalaati ummata tokkummaati waan barbaadu san ofii isaatiin gadi bahee godhata malee eenyuyyuu gadi bahee isin hin kadhatu sagalee nuuf ta'a akkasuma isin hin jiru maaliif isin dura waggaa meeqa isin dura fagaateetiin hin jira kanaaf yeroo ammaan tanaa garuu mootummaan ummanni kun akka sagalee waliif hin taane karaa adda addaatiin ijoolluma dhalattoota Harargee jidduutti gandummaa umee gosummaa umee yeroo ammaan tanaa ummanni keenya sooshaal miidiyaa kana irraa wal fixaa jiran kanaaf dhalattoonni Harargee biliis gandummaa dhiisaa gosummaan nurraa hin bareedu nuti kan nurraa bareedu tokkummaa jaalalaa wantoota akkas akka isani malee wantoota warra kaaniif dhiisaa gandummaas gosummaas maalis namoota kaaniif dhiisaa nuti wanti nurraa bareedu tokkummaadha jaalala isiniif galee kanaaf jimaa keenya irratti nuti haga lubbuun wareegamuutti deemnaa jechuudha qoosaan hin jiru waan ta'eef yoo barbaachisaa ta'e immoo gootummaa Harargee mootummaan kunis haa ta'u ka dabrees haa ta'u ka ganaa dhufullee hundi isaanii ni beekaa jechuudha ummata harka hin kennine gabrummaadhaaf isiniif galee kanaaf jecha yoo dandeessan ummata kanaaf gadi bahaa sagalee ta'a yoo dadhabdan ammoo afaan keessan qabadhaa ta'a jechuudha wanti baay'ee na kolfisiise maali beeytu intala takkaatu jaarsi kiyyaa jimaa qamaa kanaaf jimaan haraam jette isin dhalattoota godina biraa dhalattu godina biraati jaarsi kan yoo jimaa qame jimaa maaltu haraam godhere dantaateetiif itti kennite yoo birri itti kennite asiitu itti kenne kanaaf inni qamoon isaa badiin isaa maali mee namuma jimaa qamee waan badaa hojjete as baasa nama jimaa qamee waan badduu hojjete tokkichuma isaa mee as baasa kamachaayitiin wantoota adda addaa hojjetu malee kanaaf jimaan eenyuyyuu taanaan si hin macheessu yoo qamaates yoo dhiiftes yoo waan barbaadde gootes jimaan waa takka nama hin godhu waa takka nama hin godhu kana hundi keessanuu ni beeytanii jechuudha haramis tahee halaalis tahee kana dhiisaa waan arra ajandaa gootanii miti jechuudha jimaan isin dura waggaa meeqa ture warri isin dura maaliif haraam hin jeen silaa haraam tahee
Isiniif galee Harargeen aalimootaas baay'ee qabdi warra akka Itoophiyaatti beekamaa warra akka addunyaatti beekamaa jechuudha. Warra ilmii tana biyya san keessatti gadhaabuudhaaf hagam takka warra aarsaa kaffalee qabdi. Kanaaf waa'ee ilmiitis nutti hin himtan. Waa'ee haraamis waa'ee halaalis nuti isin caalaa fagaannee jira. Isin caalaa waggaa meeqa dura isin dura bayyanannee jechuudha. Kanaaf nuti jimaa qamaaneeti kaas geenya. Isiniif galee jimaa qamaaneeti kaas geenya malee akka keessaniifti miti. Nuti eenyuyyuu taanaan isin dura hagam takka fagaanne nuufi isin jechuun dachii fi samii jechuudha. Uummata Harargee jechuudha. Garaan isaanii keessi qulqulluu waan ati gaafatti san sanii olitti si godhan malee sanii gaditti siif hin godhani jechuudha. Uummata akkasiiti uummanni isin irra gadi baatanii itti qoosaa jirtan kun. Jimaan halaalis haa ta'u haraamis haa ta'u kun dhimma isin ilaallatu miti. Waa'ee kanaa keessaa yoo sagalee isaaniif ta'uu dadhabdan. Yoo dandeessan sagalee ta'aaf yoo dadhabdan ammoo itti dhiisaa nutiyyuu sagalee ofiif ta'uudhaaf qophiidha. Waa'een jimaa warra jimaa qabu qofa ilaallata. Warri jimaa hin qabne as keessatti gonkumaayyuu isin galchu. Namni isin yaammatee kottaa nu dubbadhaa isin hin jeelleen jiru. Kanaaf yoo Oromummaa walitti qabne yoo jettan gadi bahaa uummata kanaaf sagalee tahaa. Yoo immoo lakki jettan akkuma duraan callistan sanitti callisaa ta'a. Jimaan arraa miti ka akkana tahuu jalqabee jechuudha. Yeroo baay'ee ni tahaa. Mootummaan kunis harka keessa galfatee jira. Yeroo barbaade asuma gatii ol kaasaa. Yeroo barbaade asuma gad deebisaa. Mee uummanni kun gaafa jimaa kana isaan achitti laffa'anii dallaaltonnii fi maaliinis ooyiruu dhaqanii kontaraata fuudhanii achitti muratanii fidanii gaafa magaalaa fidan gaafa kiiloon qarshii 200 300 jaaniin arramee hundi keessanuu ni beeytanii qarshiin 200 300 maal namaa bitti hoteeloo yoo seente shiroo ittiin nyaattu jechuudha. Bara gaafa isin biyya jirtanii san dhugaadha qarshii 50maanis 25maanis 30maanis xibsi nyaachuu dandeessan. Arra garuu qarshiin 200 300 isin gootan tun jimaan kiiloon takkitti wanna gootan tuni shiroo takkitti isiniif hin bittu jechuudha. Waan biraatii miti laaffisoo teenyaayyuu nu nyaachiftu ka biraatii miti. Kanaaf jecha yoo dandeessan gadi bahaa uummata Harargeetiif sagalee tahaa. Yoo dadhabdan ammoo afaan keessan qofa qabadhaa nurraa callisaa. Nutiyyuu ofiif ni geenya waan ta'eef. Haraamis haa ta'u halaalis haa ta'u numaaf dhiisaa waa'ee keenya keessaa bahaa. Dandeessu uummata kanaaf sagalee ta'i. Yoo dadhabde immoo callisii ta'i akkuma duraan ta'aa jirtutti jechuudha. Nuti eenyuyyuu hin kadhan. Eenyuun hin kadhan. Maaliif qabsootaatus ni beeyna. Waa hunda karaa ittiin deeffannu beeynaa jechuudha. Kanaaf jecha hundi keessan yoo kanatti mufattan ta'e afoon alillaahi gadi bahaa. Uummanni kun uummata Oromoo guutuu irraa haqa qaba. Namoonni tokko ammoo godina keenyatti namni jimaa qabu duriyyee jedhama namni akkas ta'u akkana jedhama namni kana ta'u akkana ta'a jettanii poostiin poost godhaa ture jalatti koomentii deemtanii barreessitu. Mee dhugaa dubbachuudhaaf nama dhuguutu duriyyeedha moo nama qamuutu duriyyeedha? Tokkoffaa jimaan ilkaan namarra fixaa jettan. Ilkaan eenyu fixamee jimaan? Namni jimaa qabu eenyu ka afaansaa ajaa'ee beeku? Jimaan saamunaa ilkaaniiti jechuudha. Maajuuna isin biyya Arabaatti fayyadamaa jirtan kan afaan eenyutu ajaa'ee beekamee nama jimaa qabu? Atu hin urgooftaa jimaanuu waan bareedaa sanii inniyyuu mataa isaatu ilaalte daa'imman disanii afaan kan akkamitti si ajaa'u? Namni jimaa qabu ilkaan akkamitti sirra fixa? Ilkaan kan geeffifu yoo isa qamaatee fixxe ofiinu ilkaan ka jimaa ilkaan keessa san of keessaa baaftu. Mee akkamitti ilkaan sirra fixa? Ilkaan kan kee yoo nama qulqulleeffanne taateyyuu mukuma jimaa saniin akkana gootee qulqulleeffataa jechuudha. Ati nama qulqulluudha. Namni jimaa qabu jechuun nama qulqulluudha. Isiniif galee yoo dandeessan jaarsi kan kee akkan qamaane barbaadda. Jaarsa kiyya waan akkanaa hin godhin. Yoo didemmoin dhiisi biraa deema. Kanaaf jaarsi kiyya akkana tahaa jaartiin kiyya akkana taati waa'ee jimaa uummata Harargeetii fi warra waa'ee qamaatii beekuuf dhiisa. Godina keessanitti yoo jimaa qamuun dhoorgaate godina hundatti dhoorgaa miti. Yeroo ammaan tana
biyya guutuutu qamaa jira. Itoophiyaa qofa yoo osoo hin taane Somaalee fudhadhu, Jabuutii fudhadhu, Keeniyaa fudhadhu, jimaan arraati kanatti gadi baateetti qoostu kun addunyaa hundarra xayyaaraan deemaa jechuudha. Jimaa awwadaa ja'anit biyyoota Arabaa kana hunda keessatti xayyaaraan sa'aatii inni bu'u eeggatanii fudhatanii qamaa jiru. Yemen yoo fudhatte, Jabuutii yoo fudhatte, biyyootuma adda addaa kana hunda keessatti jechuudha. Sa'aatiin jimaan awwadaa hin dhufne jetteet Arabdoonni teessee eeggatti. Arabdoonni amma Yemen akka addunyaatti jimaa baay'ee qabdi. Akkuma Harargee kana. Jimaa awwadaa jettee teessee eeggatti jechuudha laal Yemenoonni kabiraatu dhiisi. Somaaleen dhiisi gaayisiin jimaa keenya malee hin jiraattu. Jabuutiinis akkas daran. Sinif galee kanaaf mootummaan wanta amma eegale kana keessaa harka isaa fudhachuu qaba. Waa'ee shira jimaa irratti hojjetaa jiru kana daldaltoota san hunda ofii isaatiin keessaa bahuu qabaa jechuudha. Yoommoo haala kanaan kan itti fuftu ta'e uummanni Harargee beelaaf saaxilamuu danda'a. Mootummaan waan kana keessaa hegeree uummata saniitiif yaaduu qaba. Keessaa bahuu qaba. Daldala jimaa keessaa akkuma daldala simintoo keessaa bahee namichi simintoo akkas godhaa ture hidhame san kan yeroo ammaan tana jimatti shiraa akkanaa hojjechaa jiru kunis hidhamuu qabaa jechuudha. Sagaleen keenya nuuf dhagahamuu qabdi. Jimaan jiruu fi jireenya uummata Oromoo Harargeeti. Jimaan isinitti baala ta'us nu dhalattoota Harargeetti warqiidha. Nu dhalattoota Harargeetti daayimandiidha. Nu dhalattoota Harargeetti gaaziidha jechuudha. Jimaan nuuf maddi galii keenya isa kiiloo takkarraa namni qarshii 3,000, 4,000 haga 10,000 gurguratu kana achi warqiin ati argattu maal barbaadda? Dinagdeen kana olii kamtu jira? Pirezidaantonni Oromiyaa kan duraanii kan dabre Lammaa Magarsaallee waan kana hin sirreessine jechaatuma ture. Abiyyis gaafa Harargee dhaqasanii hin sirreessine jechaatuma ture. Daranuma tahaa deemaa jirti. Silaa dinagdee uummata kanaatiif arra akka dallaalonni yookiin ammoo daldaltoonni biyya biraarraa dhuftee achitti eeggatu sun akka dhufanii Oromiyaatti bitatanii achitti deebi'an godhuu qaban ture silaa jimaadhaaf yaadanii. Arra kiiloon takkittiin silaa yeroo qaraanni kanatti meeshaarra dabale sun mee meeshaawwan biyya keessaa hagam dabalte. Jimaan ammoo akkamitti rakkishe qaraanni isaa dabalee silaa kiiloon duraan qarshii 3,000 turte arra meeqa ta'uu qabdi? Qarshii 6,000 ta'uu qabdi jechuudha. Haala biyyaatti ol bira qabanii yoo ilaalan maaltu rakkishee beeka biyya san keessatti amma biyyaan jiru kana jimaan ni dhufa. Jimaan duraan qarshii 150 bitachaa turre arra qarshii 300, 350 haga 400 deemee jechuudha. Biyyuma nuti amma keessa jiraannu kana yeroo ammaatu dhufaa jira garuu gatiinsaa ni dabale. Dachaan dabale. Ka qotee bularraa bitamu garuu parsantaa 100 keessaa parsantaa 80 gadi bu'ee jechuudha. Biyya alaatti akkanatti qaalawaa jira. Maaliif gadi buuse mootummaan kun? Kanaaf jecha yeroo gabaabduu keessatti akka sirraa'u abdii qabnaa hundi keessanuu nagaannaaf bulaa.